fudhadhaa hin didina nama isin fuudhuu barbaadu welcome jedhaani jajjabaadhaa isiniin jenna hayyotan teenna fuuti jabaatee itti fufuu qabdi hormaanni baay'atee itti fufuu qabdi maqaan baay'atee itti baafamuu qaba diiniin jabaatee baratamuu qaba jabaadhaa baradhaa qur'aana qofaatii miti hadiisa illee baradhaa siira illee baradhaa nabiyyi keessan baradhaa sahaabaa baradhaa ulamaa'in teenyas sheekotiin teenyallee jajjabaadhaa barattoota keenna akkuma sagantaa barumsa qur'aanatii fi huruufaa nuu gootaniif barumsa adda addallee yeroo nuu godhaa fi waan qabdan ummata keenya kanaaf laata ummata keenya qaroomsaa ummata keenya jajjabeessaa hayyoonni keenya nuu haa baay'atanii ulamaa'in teenya nuu haa baay'atanii wallahi nasriin dhihaatte nasriin gaafa gadaa kaleessa halqaa keessa jiru kadhanne hundi keenya yaa rabbi otoo nasriin nun argisiisin nun ajjeesin kan jenne sun amma dhihaatte waan taateef jecha nasriitu dhihaatee namni akka ta'e ganaa mootu ammallee nututtu qagamaa gamana dalga deeme waan ta'u wallaale jecha antuunni guyyaan isaa gahe adurreedhaan taphata akkuma jedhan san guyyatu itti dhihaate obboleeyyan kiyya obbidiyoo guyyatu itti dhihaate eegana mootu nuyyuu shimee fi dhaaba isaa jajjabaannee barumsa barannee shimshim haa gonnu ulamaa'ii teenya cinaa haa dhaabannu isiniin jedha baarakallahu fiikum baga itti geettan ustaaza kenna ustaaz Nuraddiin Taha barattoonni markaza tartiil baga itti geettan ulamaa'in teenya hunduu baga itti geettan guyyaadha baga gammadan baga gammanne wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hundi keessanuu galatooma rabbiif jecha isin jaalanna وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ كينا بارك الله فيكم حياكم الله ربي بركة قدوسني فاقدو عمري ربي نوف حسن حريرسو أجاتي زم كل ربي حسني فاباسو نما صدركا قد رقه ربي سنحاتايسو إن شاء الله بكبوا علماء وانتينا ربي نسنحاتايسو هدون علماء تكينا وروني جلغنا جرتني اللي هدون نهفول شاجتشا والدندنا والرتينا والبادنا ربي فجتشا والجالنا وان تكتير جروان تاتيفي نتسمو يوكيني كا جهين تكاس نفيديو سونتاني چرتو بكتر نفيديتين جنة والدندنا سرت مويو بوتاس ولي كنينا دياس ولي كسنا نقولين كنا مويو تيفني وان غياتي وان جزء رتيتي فني كلمتين شن دربني بركنا إن شاء الله بإذن الله فريق بركاته كنا في إن شاء الله هاي أما ترتيبة تبينا جروان تاتي في أستاذ أبو عبد الله جرتني نبره أستاذنا دران جرسي أستاذ خيرنا الشيخ إبراهيم جلتهم الفرد فجزاكم الله خيرا جناني أكسمك يسموني كينيا وري أما سينا جرتن أني عارف وبقنا جانب تنسنين جدا أستاذن كينيا وري مركزا أميرتني في هندو كيسن دي فمن الراتاتني turtani lela lakin immoo akkuma sin wal duraa wal duubaa dhuftaniin kan isin affeerotaa ifanu raataatanii akkasuma markaza tokkorraa ustaaza isaaniitii fi barattuu yookiin barataa isaanii warra walaloo qabu kan affeerotaa asumaanoo kan nu beektan taatanii baarakallahu isiniin jenna kanatti aansuudhaan markaza nuura qalbii islaamaa lisheekh abu mukbil khatee gama gubbaa kanatti olna affeeraan isiniin jaa ustaaz haqaa مركز نور طيب أكو مسجدتني طيب اسنيف راجع بليزرا بلبلنا بنا في شران تا أستاذ مقبل أما شران تيساريتي بلبلنا بنتني ناسمتني بفقاري أقول جلنا جلنا إن شاء الله بلبلا جلنا بنا نمني توكو مركز نور قلب الإسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستاذ وفني رب خير كلين فولا سالت هاجر قلتو عمري ربي نهاري رسول إنسان جتا أستاذ كنا أستاذ مقبل أما مايكي كرا كيسن هيتتا دقيقة كيسن دقيقة شن حالتها غاريدان وان أجائبا وان نفيدن سن وسنو رحم بفتين بفغاريدان gammachuudhaan simannaa gaarii waliin haa deemnu jedha maayikiin keessanii narraa fudhadhaa kabajaaf jaalalaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخنا أستاذ دادي في وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بارك الله فيكم. أستاذ كان المطافي يا شيخ أبو عبد الله سندو أستاذ داو. أولا إردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ربي نقول أرانتنا خنان ببرتو تمركز الترتيل أكسو مغيتي ورغيتي إسانيف غمجو ساني غمجو تينيا جيدو في أستاذو تغيتي خينيا خاغيتي هم بيخو في خنين بيني إسنو متفاهو بقى ربي نقول أرانتنا خنان ربي ورمانو نقوه برتو تغيتي ورا مركز الترتيل إردي بيودان baga gede gammadan gammachun taysan gammachu teenya akka gammachuu taysan illee taduba gede wali dhaabatu rabbi sini haa godhu kanumaafu rabbiin gede hoguu dubbatu maaliifi gorsa yoo taate shayni keenya hin hambifne inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid rabbiin shayni keenya gorsa hin hambifne du'aayi sinan bifne nasiyaalee gadi hinan bifne akka ajaa'ibaatti yoonii fi gadi duba qalbiidhaan kaas jiraannu taane gurri namaa kun sadii ijaan gurra kaahuu fi gurra qalbii kaahuu gurra gara kaahuu jaan sanirraa yoo gadi gurra gadi qalbii kaahuun as taa'u jiraanne gorsi gadi hin hafne sheekha keenya rabbi umriin waa dheereysu سانن غفي شيكن مخني هوندا ربنا وعليه رئيس وجا سنيف دوبا غيتي الحمد لله رب العالمين ويا الرادين غيتين وغي ربين كلمات الرادين غيتي ولن نقبو خنياف الحمد لله رب العالمين سن اللي غيتي ورا قران انس حديث انس ورا قدت ربي سن هاغدو مالف جان غورسي شيخا قامني علمنا ما قن يوني في غيتي خفيان كم نتاده إبما يوني فتاته لم ينجى فيه مواعظ جن ولا شراب قامني هبوني في يدي ركبسته لغادي الذي دويدو نياني أتنياتو كيس غسيني همان غروف الريبني يدي أتراب دولين همان غروف رهابو دندن دويجو مالي في وان ركبسته بجج كذلك القلب qalbiinis akkuma qaamni hogguunii fi gadee fayyaa dhabe nyaata fuudhan gadee nyaata nyaatus dhugaatiin dhugus faayidaa isaan buufnetti qalbiin hoggaanii fi duniyaa rarraatee qalbiin duute qalbiin dhukkubsatte gorsi gadee hin fayyadu lam yanjaa fiihi almawaa'idhu jan gorsi keessa gadin seenu waa irra oriyaa jechu saniifu obboleeyyan kiyya barattoota keenyaa fi akkasuma gaddee ustaazota keenyaas warra gaddee gorsa kana fayyadamu rabbiin haa godhu yoo qalbiin teenya fayyaa taate qalbiin ilma namaa kuni hogguuni fi jaan sadii jaan qalbal mariidii fi qalban saliim qalbal mayyitii gaddee jaan kanaaf yoo qalbii saliima saniin gaddee kaasteenyu taate irraa fayyadamna duuba gorsa gede gorfamus irraa fayyadamna yoommoo gede qalbii gede gede fayyaan qabne taatellee rabbiin waa fayyisu taduutellee rabbiin waa kaasu ammoo wanni barbaachisu harma keessa qalbiidhaan bakka tana taa'u waan hin beekne barachuudhaaf waan ustaazonni asirraa himan sheekonni gede keenya asirraa himu fuudhuudhaaf qalbiidhaan bakka tana jiraachuun irraa barbaachisa barattoonni keenya duuba خناف أكيجان جعلان نما المؤمنين مؤمن توتا جاندوبا مالي في رب اللين هقاني في دبتو يرفع الله الذين آمنوا جا ولي قالتي ربي ورأ من ألفو دي جعلان نما خنافو بدي مؤمنة أما سجده دي بي جعل مؤمنها خيسا قدي إن يجد مجنان علماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم جربين ورأى من أكو مجرد الفودين إسان كيساهيز ورأى قدي علمي
وربكم سقبوا رب صدر كاران الفودج لكن جعل علماء وخيار العلماء الخائفون جل جعل علماء دا نمجد ربي سداد جندوب وخيار الخائفين المخلصون جنمس جعلان ورغدي ربي سداتو ورغدي دلغا هو دلغو كل ليس رب ما بيچ دلغو شاران غدي ور اخلاص دلغا اسا خيستي جچ اسا خيستي وان غدو هند خيستي غدي اخلاص غدي دلغو سنخيزا جالان سارا مازيس الذين وصلوا الى اخلاصهم بالموت وسم اني اخلاص الرجرو وسم اني ربي يچ دلغو وسم ربي يچ جراقو نما غدي دودي اتلوتي جاندوبا خناف ورغدي دوبا جالا سنكيسا ربنا واغدو براتودا غدي مركز ترتيل الله بك ربنا واغيو حمد ربي سن راغبو خنا جالا غدي دوبا غدي سنتنديريسو يرو هنداو غدي والبرجر ولين روان تادي خناف ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين استاذ رين يدي استاذ نور الدين زياده مراد ربو اجو هندن دي نو انت دي سلطان وتابن ان شاء الله برتا اساتين تيمنا تيكو دقيقه مراسه هنك استاذ لما سديه نو اوشا دي فما وجهو برباده ما جت استاذ أبشرات نصبك إن ربنا بلساني على السجدة أستاذ برتو من مركز النور الرا برتو نساني تكا وانجرتو نتفقاتو لكن نمني براسني جرا قد قد أرجع وقد أرقودا كبومي نمهتو دان قباني رفنديدو قمتو خنا كيسا واركا كبان فقاتا إنما هو دراما هون تجرى جيني كم جرى برا دراما هون تقبل سنيني فاني هيا أكتاتها أول ما لا إن شاء الله برتو حياتي دافي أكسما أم حياتي في أم هارون حياة أكسما أم هارون من مركز نور قلبي إسلام على الشيخ أبو مقبل كان منو كما مدركاتي أول سنة في النجرة فما وجه قبا أنا رافسين تجد أبو أخايو تدس أكم جدا أيه أنا نبقى إن شاء الله برتو حياة أكسما أم هارون خنجمتو حياتي نفسيتي أم هارون اللي قام قباتو سفر النجرة أم هارون أستاذ سنن بينات متي على عبدتها أستاذ حقاهم بينا بارك الله فيكم نمني دلي كوني سيني كتوان تبي أم هارون حياتي هينيا أم هارون جرتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف إن شاء الله أستاذ تغيير. مرحبا أهلا وسهلا دعينتي وراجع نتي أصطفى والله وبالله يونتم تملي والله أكمل بقى نجا نبتن أبشرا اسمت من عجائبات اسمت من بقى نجا بني تول بردا تعالى عجائبات شيء كان يكون اللي اسمت بني سنين جنا أبو سلمان أبشرا هي أم هارون أخوك النتاج اتباع بقى نراقا كمدوبو تنتاتني أم هارون حركورك النتاج تبارك الله فيكم أم هارون أي أم هارون بكثير أنا قولي إن شاء الله بكثير أنا قولي أستاذ بوتمان دفني سنين جلاني أستاذ قطمة ما شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أستاذنا الغالي، يا حبابنا، يا رئيسنا، يا أميرنا. أهلا وسهلا. بقى نقام رسل. حياكم الله وبياكم وسدد خطانا وخطاكم. وري منطقاكم أما ددفيا osoo warri mantiqaa kun eegana argitanii yaani akka dhaamsa walii galatti illee dhaamsa wahii qabaa. Akkasumas yaadachiifni illee haala yeroo irratti ni jira waan taateef carraa yoo naa kennitan hin badu. Eegaa sagantaa eeggadhee. أبشر عيوني في كان جرجر كباتن أما إنسني كنا أبشر أستاذنا الفاضلي يوتوني في نمنكم كان سنجلا هم بيني يود أمس كباتن أمس واسا خنا ولي جلا خانته أكاجيبات إنسني كنا نسني جوتنا Dhaamsa namni walii namti marri dhaga'uu qabu waan taateef inshaallah akkasitti ربا إنسني في الجنة إنسني في الجنة أم هارون حركة ولا كنا دبا أم هارون سيجو تجرا أكنجي أم هارون حركة ولا كنا دو أستاذ دي فما جنجلتي يسير كلو كنا تاجرتي حركة كنا جولنا مو في برا تدا هاي أم هارون الباتج هاي أما سجنتا دراما خيسري ولين تركي جاري سرين جنة. الله أكبر الله السلام أكبر. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والفادا ود الدايرو جران وفكان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الصادق بالجماعة يرون غير بإسلام. هاي إن شاء الله نجمع دراما هنا. أرانت نمي قري إبا مركزة هي مركز الترتيب أبنا نخي دينجيلي ديا تاني قرتي أورمو مجالة في توتا إسلام ما يسيد قرتي قافة حروف أليف جن كوني برنا زيد بس نخي دي سني جوالا أورمو نجتة وني فأني لبس صنبات دودا يتة أرى بخيت اللي يتة ودي كل تاتو هنا عفتي رفتي إن شاء الله مقايو مقاتي خديجة قبتي معنا إساتهم بيه يا مشاعر ونزل خافتي هاي إيه بس جلتي أنا دوملا أنا ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. خديجة بقى جراتي الرقم متو أداني كبغاري مركزة كينيا مركز الترتيب مركز بكما إيبك أبدي إيبسن أفتينا وجهن قلت تاجي لا تقنطوا من رحمة الله رب قرانا رحمتنا زي انكفيتنا بوتي فرانا ريتو اللي قراس رامورني دي بأرانتنا جيني تيا هنقر رأس مرة جرتا تكتوك ما كان الرئيسان اكتساب فالجاقان ننسى هاي كانوا ما أساو والتا ما جد أختي يا كالي إذا كانوا ما هاتوتا واي إيبا واي قرانا ما يسمونا وريرت كم إنسان اكتاتا أنا تكتوك بنجرا بودن سيدا ولا لقلي لا نيكول كوي ربي نتي كبدا مرة تنشوفين نيكول لا تنشوفين وانا متى كوفان سيد دامت جولفي دام سكبابا ستي اللي ينبتسو غري مركز الترتيب كان سيبرغا سيني دي داوا ركي فبداوا من قلبي لمتسي رحمة ربي بيستخين سنة كيرا دولت إيسا أما يتقافي تكسكابا دونا حيين هيا نقافت ضد يرون قبل نقافت yeroo diinii fi qabdu tiktook ni qabda walaakin hayyee meegzeenii fi kuffaarri gartee kana malee hin fakkaanne amantiin islaamaa amantiin san oromummaa gadi gizizaan yoo mataa keenyaaf yaaddes
سمون نماني فيديو اتياتي أمنتين تيتم أرمومات يدنا تفسدي أرمومات يانا تفساج اتيات أختي دي يكزين فور لايك أنا رتيسو عارف أنا قاعدة شرفتي هاي حتى هنقم الدنيا تنرى جرات شفتي متولاكي لتنيا كزين في بروسخان عمري تي هنقم جرات hangam jetta ukkari baka amma ukkadi dama wayi bete gana ukkadi rata fa inshallah yo achi siken qur'ana len qara inshallah tobadeti tideba gana da gana muti amma علي خيساني فرخي سنة رانا مهن دوني جولتي قدر درا خفو باتي مبدوئي قبري خارا قبري هنگا كيسني سوغا مجو ساتي نركزو أتيتين هنگا ها أبديني كبتا رب الرا ربي وجه ماريني كبتا وقتي بي خايتي جالتي تكتوك الرا لا تسالي في وري لايكي سيقول سالي تكوني ساني قبري سيوجي سينو وقتو لالي الدنيا مبتو سيقا مدتي كسيات علمي برتي والدنيا تنراتي تنتلين حمدي موسيقى تجد ولكن تكتوك الرايوني بسرق قبري دينتي بدر في الراس في زمان جانا خليا أستين سهر مرسا هنا زي راين بوي خدا ولكن كفار جزء سان كان جان كان أما اسمه جمعتني تكتب كان الرجل ساني وقتي يرو كدا الدنيا تنرى عند زرتو لتخطو سنجا خرا دي ربي amma maal jechuu jirtati kam ta'e jechuu jirta miidiyaa kanarra waanumaan gartuusa gisee miidiyaa irra teessee amantii oromummaatii fi islaamummaa kan kanaa tubsa jettee fitti amantaan jee biratti oromummaan addunyaadhaaf siin tolti islaamummaan fuula rabbiillee itti dheeyte fuula rabbiittillee ittiin makfaraa argatta addunyaa kanarratti illee ittiin kabajamta jechuu amantii ta'e yoo amantii ta'e qabatte oromummaa qabatte okhrii biyya kanaas si gahaa wallahi kanarraa as deebi'ii obba rabbiitii rabbii addunyaatti illee kabajamtee fuula rabbiillee kabajamte inte hinga gabricha rabbi rabbin kenya wana finni yo so wala kubani jo sana hinte hinte cuma ti sitte be waqti geeretiya dhiifaman si gaafadha dhiifama guddaa duralleen osooni fi'ati harka wal qabannee rabbi jala yaanaa harka wal qabannee dhiikkeenna guddisnaa osoo atinaan jettu jalladheeti sammuun tiyya uf cinqeeti tiktokirra oolee kolfaa fi taphaa yeroo biyya dabarsee hin kana hayyee obboleettii tiyya dhiifama naa godhe amma booda waan ati jetteen kara sinaan jetteen nin deema rabbi sirraa haa jaalatu hayyee alhamdulillah galanni rabbiiti ولوتي قريب مركز الترتيل قريب بروسام كان قريب أنا قبل قريب مسير أنا قبل ودي ويا قول ترى إيجالي خذت درسي دي إيجالي جنا قلتي إيمان كي برسيفتي وان سلا كفار جوهنا تنجدان برسيستا شيء أبتدان رب الرقبة الحمد لله ربي كرانا رامرتنا زي كان مربينا سكتت قلنا الحمد لله هاي لقانا نحضري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي أختي تيا قالت الدواتي لما إيماناتي ربي إن شاء الله والله ربي أما اللين تنو متعالى إيمان الرانسي هذا بلو ربي تنو متعالى علمي الرانسي هذا بلو جاهل من الإفمة نفانا بوتي باتي كرا ربي نديمسته قالت ومي هاي نجاها وعليكم السلام وي هذا بقولك يا أما ما ننتقل إشي وجب يا باني قراتي تنكيس ولين سيني أم برادي جديتي وبحفي أما سين لا القرآن أما حروف قراتي بفهم جرتي أنا يوم جرتي أما بودا أنس إن شاء الله تيك توك أنا اللي أفر حكيتي كان جايلو من هركيس جربنا أفر حكيتي أجيني هي قبلي أكسيتي جبلتي لي إن شاء الله ربي قبلنا وبليتي تي أنا قبلتهم يا ربي شريكة قاري قبلتهم كناب قاري نما علمي قبابا تتنا هني أتنا جت بوتين تي جت سنو قاعدة هاي يا قبلتي يا فتي شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله تبارك الله.
hedduu nama bohaarsaa fajajakumullahu khairaa isinin jenna rabbiin isin haa gammachiisu hayya akkana jechaafi bareeyan keenya keessummoonni keenya warri amma seenaa jirtan ani haan baga nagaan dhuftan akkasuma ustaazatiin keenya wallahi warri nuti isin gubbaa dhaabbannee haasa'uun nutti jabaatu hundi kan jala kana jirtanis kan gubbaa kana jirtanis hedduu keessana jirtanii abadoo osoo hin ta'in dhiifaman ulaataa isiniin jenna asmaanu inshaallah sagantaa keenya gama ustaaz fi khaalid dabarsuudhaan duratti ustaaz takkaa'ummoo amiira keenya jechuudha ra'iisa keenya kan karaa hundaan nuti goonii asiin as dura akkana goraa jedhee dhaamsa walii galaa kan deemaa jiran kan barattootaafis ta'u kan ustaazotiidhaas ta'u rabbiin jazaa isaanii haa kafalu ustaaza keenya ustaaz guutamaa khaliilittiin isinii dabarsaa du'aa illee ni godhanii baga gammaddan illee ni jedhanii dhaamsa walii galaallee kan dabarsan ta'anii amma kallattumaan gama ustaaza keenya ustaaz guutamaa khaliilittiin isin dabarsaa isaanii wajjin turtii gaarii isiniin jedha allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar tafadaluu isiniin jenne ustaaza keenya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو ليونت نتسلامة ورحمة الله تعالى مشايخ كدعاة كعلماء كأئمة eegana dhiiraa ka dubartii keessattuu bakka jirtanitti nageenya rabbi isin haa dhaqqabu jechaa wanni isiniin jechuu barbaade qabxii lama sirritti namni marri na dhageeffadha isin warri dhuftanii as jirtan ka sagantaan dursee ana dura isinii kennamu malee rabbi jecha dhiifama naa gootanii irra naa tartanii maaliif jennaan waan amma harkaanu qabutu waan jajjabaa waan taateef waan san immoo nama galgala kanaayyoon saamatin neetwoorkilleen baasuu dandayaa akkasumas dadhabbiilleen ni dhufa hojiilleen eeganaasuu jira waan taateef namni marri haa dhaga'uufi afaan kana isin bahee dhiifama naa gootanii dubbataan marri beekaa miti gallisaan marri eeganaa wallaalaa miti kanaaf nama eeganaa argitanii ahlanarra ta'u baay'eetu jiran haa taatu immoo namni kun marri bakka jiruun eeganaa argitanii waan toluuf qaba namni kun marri waan toluuf qaba amma adeemsi ijoollee reefu amma bifa eeganaa argitanii taphaatiin dhiyeessan kun bifa diraamaatiin dhiyeessan kuni haasawaan asitti dubbadhu kana caalaa waan hagammaa dubbatame caalaa akka inni eeganaa argitanii itti faanessitu jira jecha kanaafi nama akkaataa beekuun nama kana tiriit godhanitti jijjiiranii ilaalanii badatan ulfaadhaa obboleewwan teenya warri markazu tartiilleen ka sagantaa akkanaa kana minde qopheessitanii obboleewwan teessan irratti affeertan warri affeertanis warri affeeramtanis guddoo galatooma rabbi isin irraa haa jaalatu teessoo rabbi irraa jaalati rabbi nu haa taasisuu inna lillahi malaa'ikata yasiifuuna fi ardi rabbiif malaakota dachii keessa deemantu jiranii yatlubuuna majaalisa dhikri ka eeganaa bakka dhikrii barbaadantu jiran jedhan yoo bakka akka amma nu jirruu kana dhufan muhaadaraaleen baay'eetu jira yeroo ammaa kana keessattuu onlaayina kanarratti kun gara haqayyaamaa kun gara baaxilayyaamaa kun haqa gadhaabaa kun haqa buqqisaa kun waan adda addaatu jira kisin argitan kanatti ilma namaa kana eeganaa bakka bakkatti ciree maqaa amantiitiin ta'inna maqaa eeganaa argitanii siyaasatiin ta'inna maqaa sabummaatiin ta'inna maqaa qophii bashannanaatiin taphaatiin ta'inna maqaalee gara garaatiin baraakisoonni baay'atanii jiran jecha rabbiin immoo eeganaa argitanii warattilil qur'aana tartiila eeganaa argitanii كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا kanaaf eeganaa argitanii markaza kana keessatti rabbi walitti nu qabe fedhii keenna qofaanii tawfiiqni rabbii jiraannan dhufne waan taateef
bakka jirtaniin isin barra nu barraayyuu jalqabe qalbilleen arraballeen alhamdulillaahi rabbil aalamiin osoo garee biraa keessatti rabbi nu ramaddeetti nu silaa akkam taane rabbi nuu kenninaan carraa kana saamanne haa taatu abbatu guddifata dhibbi tokkoffaan akkanatti hin bareenna ammoo bareennu jamaa kennu wallaahi hin bareenna akkana akka malee bareennu humni keenna eeganaa tokkummaa keenna keessa jira nama 10 achitti nama 15 achitti nama 50 achitti nama 100 achitti jechuurra bakka tokkotti eeganaa argitanii akkanatti walitti yoo qabamne waa hedduuf gaarii rabbillee gammachiisu diinallee tumsina ufii keennallee familee walii taana kanaaf tokkummaa keenna haa cimsinu jabaadha waa'ee eeganaa argitanii rasuulatti alayhi salaatu wassalaam inna allaha yarda lakum talatan wa yakrahu lakum talata rabbi waasadi kibba waasadi maali wanni rabbi nurraa jaalatu sadan wanni rabbi nurraa jibbu sadanoo maali إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا كنا في كنا أرجتني ربي سر ربي غفروا سر ربي شر ربي تشر يسيسو يسن الراجب وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا ربي كنا هذا ربي كم كان قبته يسن الراجالة الدام بو كنا يسن الراجب عن ربي القرآن دوبا يكره لكم قيل وقال أكسما سيغنا جت جدامي إسن الراجب بجدان جت نكسن أرغتان كانت نمني والتين قلوم بايئته ولي نسيها قرر يغنا أرغتاني ولتبقى قرر بايئة وان تاتف إلى كل اللي متى إذا مستقلي دانتي ما كانت تهاجم عليكم بالجماعة وإياكم من الفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الأبعد من اثنين أو كما قال صلى الله عليه وسلم جرانا تكون باكي سنجبيسا الدام بور رافقاتا مالي شيطان نما لمر نما تك وججرا نما سدير نما لما وججرا نما أفور نما سدي وججرا عدد جماعة بايتا ديم شيطان فقاتا ديما tokkummaa keenna haa cimsinu yoo tokkummaan keenna hin jirre wallaala eegana argitanii bineensa wallaalattu nu nyaata bineensa amantii birootu nu nyaata amantii baatilaattu nu nyaata wallaalatu nu nyaata namuma argetu nutti taphata tokkummaa yoo hin jirre tokkummaa kana keessi barnoonni illee hin jira barnoonni yoo hin jirre tokkummaa yoo hin jirre hin nyaatamna akiraa nyaatamna duniyaa teennallee nu bada nu wanni uumamneef eegana argitanii du'aaf uumamne malee jiruufi miti qananii jira hojii aboodatiif uumamne malee tanaafi miti diinaa keenna lubbuu keenna irra jaalanna wanni lubbuu walitti jaalatamu jiru kana beekati eegana argitanii bakka jirtaniin tokkummaa keessan jabeessa salaanni jamaa salaatul jamaa'ati khayrun min salaatil jam'i faddi ب27 درجة أو ب25 درجة زيادة ثقة مقبولة تلاني را جماعات صلاة عدات الرواني إني شالو دنتهيف سببا جماعتي يو جماعة يغنى بايته صلاة ديدا بي torba يو جماعة تكان صلاة ديدا بي5 كناف جماعة كان كيس سجر جيتشا بالله عليكم تكما كيسا جبيسا كما كانت تدبئة غري مو كان جلت ورّي بيتنس ورّي بين سارة والله بردا إيمو نيغانا ترتيب قبا هوغانسا قبا إيمو كان وني جاتشيسيس إسن برسيسوتا في براتوتا إسني كانت إيمو جاتشيسيس haga eegana imoo amantiin isaa maali jedhanii osoo gaafatanii islaama jallu takka geennee jirra falillaahi alhamdu washukru walminna garuu ni hafa kanaaf hooggansi murtee eegana argitanii tokkummaan murteessaa gara gara nu jalaan faca'ina amma daata amma jiru kana keessatti godhee teeknikaan asirreessuu hin danda'anii akka hooggansatti duru taa'ummaan alatu jira amma haaliyyan sheekotuma wal mari'atee eegana argitanii bakka na buuse itti aansee ustaaz yahyaadha كان في التعزتني لغنا أستاذ سلطان العلم قبل القول والعمل قرأ تكنيكا ترت لغنا أستاذ نور الدين أستاذ هيدر أستاذ بلال عبد الرحمن جركني أستاذ أبو المكارم
garee eegana argitanii kuuwwan miseensa jabaadhati hooggansa kana jala eegana argitanii adeemnu bu'aa haga ammaa argame keessatti gabaasa isinii goon haga waggaa ga'eetinii jira ifa eeganaa tokkummaa qabanne maruu garagaratti uranee ufii ijaaratee goojoo ijaaratee faffaca'aa ture san walitti eegana argitanii cimbifnee bu'aan amma isin argaatiin hin jirtan kun bu'aa hedduu keessa jira tokkummaa eegana argitanii faayidaa dhuunfaa illee irraa argannee jirra faayidaa hawaasatti illee irraa argannee jirra faayidaan dhuunfaa kan irraa arganneetiin hin jenne tokkoffaa wallaala irraa ba'utti jirra qara'aatiin hin jirra bakka birootti yeroo kenna kafinnu yeroo rabbi nuu kenne ka rabbi irraa nu gaafatu ittiin barataatiin hin jirra shoorri ijoollee dubartootaa keessattuu bakka kana keessatti rabbummaa waan isaanii haa dubbatu rabbi waan keessan haa dubbatu ijoollee dubbaa keessattu hedduu galatooma waan jeheetiin dhimma keessan jennee dubbannu hin qabnu bakka kana yoo dhaabadha saatisaa mara bakka bu'eeti waan keessan antum eeganaa jaahidun wala mujaahidun isin qabsaa'ota qabsaasitota ufillee qabsooftanii namnilleen akka qabsaa'u nama gootan ufillee arjoomtanillee nama arjoomsiftan rakkoo biyya garagaraa dandeettanii kanaaf eegana argitanii barnoota irraa barataa jirtan faayidaan eeganaa gamalachuu jira faayidaan barattootaaf ni jira faayidaan barsiisotaaf ni jira barsiiftonni illee ka duraan ukkaamamanii ta'anii akka itti qaraasisan bakka itti qaraasisan haala ittiin qaraasisan dhaban kunoo amma eegana argitanii carraa kanatti argatanii barsiisaa jiran isinillee akka kanaan dura akkaataa itti barattan dhabdan niiman kun immoo hin fuudhamaa beekadha akkanaan itti fufuu dhabuun mala sooshaal miidiyaan kun amrii rabbii kennatu oofa waan taateef carraa jirutti haa fayyadamnu yeroo ammaa kana ka rabbi qur'aana keessatti wamaa kunnaa mu'addibiina hattaa nab'atha rasuula nama tokko lafaa kaaneen adamnu haga ergaan keenna bira ga'ee inni didutti jedha wallaahi huna haadaa huwa ergaan nu bira ga'eetiniin jira bakka mana sooshaal miidiyaan jiru daawaa wasaappiin daawaa iimoon daawaa feesbuuk daawaa tiiktook daawaa maaliin daawaa kanaa dhufuu ta'a akka biranne carraa kanatti eegana argitanii fayyadamuun dirqama nama eegana argitanii islaamatti keessattuu akka islaamatti wanni adda nu godhu waa sadii tokko eessa akka dhufne lama eessa akka jirru sadii eessa akka deemnu eegana argitanii nu akeeka jecha kanaaf jabaadha tokkummaan eegana argitanii faayidaan gamalachuu barsiisotalleef hojiin uumame barattoonni illeen eegana diinaa isaanii barataatiin jiran kun bu'aa eegana argitanii tokkummaa keennarraa argame jecha warri miseensa hin ta'in akka sila barsiisota gara 138 qabna miseensa warri hin ta'in illee miseensa ta'a barattoota keessanillee rijister godhaa manni marii shuura'anii jira waan taateef amma akka barsiisotatti aga tokko wal cimsaa jirra garuu ni hafa ciminni eegana argitanii kenna keessani isinis nu duuba eeganaa dhaabatuun daawaa nurraa fudhatuun nu affeeruun murteessaa kanaaf eegana argitanii kana gama kaaniin sagantaa muhaadaraa kanarratti karaatii qur'aanatiin biratti muhaadaraan bifa kanaan deemutti jira jecha bifa kanaan muhaadaraan deemutti jira falillaahi alhamdu washukru walminna kunni maadha ka sadaffaa fuudha fi sagantaan fuudhaa heerumaa qaama diinaa keessaa isa tokko waan taate ka garee birootirratti achi wal buusaa jedhanii qaama walii lakkaayanii maal jedhanii jedhan sun fuudha fi heerumni achii kijiba ta'ee fuudha fi heerumni qabatamaa garee eegana argitanii haadii isinii deebisanii famarri haadii gaafataa jirta garanaan eeganaa fuudha fi heerumni haga eegana argitanii guyyarraa walitti fuudhuu takka geenne jecha kuni maali tokkummaa keessa dhufnaani jecha mucaan fuudha barbaadullee kootu intalti heeruma barbaadullee kootu akkasuma namni riskii barbaadullee kootu namni eegana argitanii wallaalarraa bahuu barbaadullee kootu diinaa keenna keessatti homa baratu argama hojiilleen asuma keessa jira kanaaf eeganaa barsiisota biyya keessa ta'anii shabakaa waan kafalatan dhabanii barsiisaa turan barattoonni keenna ufii wal mari'atanii kanaaf eeganaa kabilisaan barsiisullee gargaara'a kalillaahii barsiisullee gargaaraa kunilleen akkasumatti lillaahii ma barsiisaa kunilleen akkasumatti eegana argitanii ujraa maaluuma ta'ee fudhataa kunni maa guddaadha jecha alhamdulillah diinaa rabbiitii baqa baaftan diinaa rabbiitii baqa fudhattan isinilleen ta'uu qaba namni eegana argitanii jireenya fasbaaba jireenyattu barbaachisa kun ni'maa eegana argitanii kanarraa argame jecha kanaaf
fuudhaa heerumni illee asirratti akka ajaa'ibaatitti deemutti jira. Kunnuma gargaarsa hawaasa keenyatiif oolu. Madrasaa taatu, masaajida garaagaraa taatu, akkasumas eeganaa garee hin ta'inna, waliigalaan akka amma hirmaannee fi kanaa olitti ta'inna, hawaasa keenya kabeela'ee bira, hawaasa keenya eeganaa argitanii kabeela'ee bira dhaabbatuun kanaan dura eeganaa seenaa dalaydanii jirtan. Ufduraan akkanaa yoo ka uumamullee taatetti fuunu. Sagantaan ufdura qabannellee ni jira. Ka isinitti gadiin dhufuuteen nullee ni jira. Irratti barii godhammoo akka raachiftuun akka haroon hin goyne waan hawaasan gargaaramuu qabu wanni akka eegana argitanii akka gareetti yookaan akka muraasatti gargaaramuu qabu. Sanillee bal'inaan itti deemna amma kana jechuufi miti. Insha Allahu jabaadhaa jechuu barbaadetti. Naamusa diinaa islaamaa eeggadhaa bakka jirtaniin. Rakkinni yoo jiraate gara keenya beeksisa godhaa. Rakkoo mashaakila eegana argitanii asaatizaa gidduu jirullee furuuf eegana argitanii gamtaan mashaayikaa kun qophiidha jecha. Akkasumas eegana argitanii rakkoo barattoota barsiisota gidduu jirullee furuuf qophiidha jecha. Akkasumas furallee jirra jecha. Furrellee dabarsineetinii jirra jecha. Gama kaaniin immoo duula eegana argitanii amantii faallatiin nutti deematiniin jiru. Ka eegana argitanii bineensi إنما يأكل الذئب من الشاة الشاذة من الغنم أو من الشاة الشاذة رئر يغن أربتني هوتون يين بنزي كنياتو رئي أدفو يمتت نينجت دين ربي كان الرأيو اسم فو يمتني تنينجت بنزي جد رفع اسنيات كان اللي سرت يقضى ركون أكسي يوجرات غري جالا اللي كيسل يوجرات نتو سنت يغن أربتني أجي كالوجرا ربي كيسن تسنت أسكالوجرا kanallee bifa kanaan eegana rakkoo yoo jiraate kunoo har'a qophiidha jecha ragaa barbaachisillee dubbifnee jirra nu rumuufan nu dheessan adda addalleen dubbifnee jirra bilook nurratti godhan bakka ilmiin jirtun barbaadu jarri bakka eegana argitanii wallaalan jirutti deeman bakka beekumsa jirun barbaadan nuti immoo ragaa gama eeganaa qur'aanatiin ta'ee gama eegana argitanii macaafatilleen qophii jirra. Fakkeenyaaf eegana argitanii nabiyana Ciisaan akka nabiyyi tan Yesuus Kiristoos akka nabiyyi tayan nabiyyiin guddaan nu keessan ka'ee jaaje. Wangeela Luqaas boqonnaa 7:16 irratti ilma namaa waan ta'eef akka murteessuuf jecha aangoo Rabbi kenneef jedha. Wangeela Yohaannis 5:27 irratti aabiyoo kadalagu kan arge malee waldi Yesuus aangoo ofiitti waa tokkollee gochuu hin danda'u jedha. Wangeela Yohaannis 5:9 irratti kan ofirraa kaasee homaa gochuu hin danda'u kan dhaga'ee murteessa. Murtiin kooti sirriidha. Eeyyama rabbiina ergeetiin malee eeyyama kootiin homaa gochuu hin danda'u. Rabbiina ergeetiin jedha laala. Eeyyama rabbiina ergeetiin jedha. Ragaa quraanaa qofaa miti kun. Wangeela Yohaannis 5:30 irratti boqonnaa 5:30 Yesuus karaa deemee waan dadhabeef boolla bira taa'ee yeroon sun sa'aatii 6 jedha. Hin dadhabaa gooftan billaahi aleekum. Gaafii akka gaafiitti wal gaafanne keessa guyyaa 3 eegana argitanii du'ee ka'ee du'a injifatee jedha. Eenyutu ajjeesee jennaan diinota isaatii jedhe. Gooftaan diinota isaa ofirraa dhoorguun dandeenye akkamiin du'a injifatee ka'e jennaan cal'ise. Maqallee dha'uu nan danda'a. Gooftaan du'a injifatee lafaa ka'uu danda'e guyyaa 3 qabrii keessa bulee nam eenyutu awwaale jennaan Isaaqfaatu awwaalee jedhe. Namni du'a ofirraa gooftaan du'a ofirraa dhoorguu dadhabe akkamitti du'a injifatee jennaan cal'ise. Waan ragaan qabne dhiyeessan dubartiifatu raaji jedhee achirraa iyye kana fa'aatu eegana argitanii isin sabbakee kufnana keenna bara subhaana kufnana keenna yaa jarana ufitti hin dabina diina rabbiitirraa hin fagaatina miidhama kana kanitti jedhe diinarraa fagaatuudha. Kanaaf kan ol na fuudhinaa ofii kiyyaa waa tokkollee gochuu hin danda'u jedhe. Wangeela Yohaannis 8:27 namoonni akkanatti jarri isin cinqaatiin hin jirtan ka eeganaa dhugaa barbaaddan warri islaamaa taatee ka islaamummaan ala jirtan ragaan gahaan nu bira jira waan afaan ittiin qabsiif waan isaan watakka dubbachiisuu hin dandeenye rabbii samiidachii uume dhiisanii akka guyyaa 3 kana eenyuun eegana argitanii maalin bulut turtere addunyaan tun eega gooftaa duniyaa taate jennaan callisi guyyaa 3 du'ee ka'e yoomirraa haga yoomi jimaata sa'a 10 irratti du'ee du'a injifatee sanbata guddaa sa'a 10 ka'ee jedhe kun guyyaa 3 hire guyyaa 3 mee waliin haa lakkoofnu
sanbata sa'aatiisma jimaata sa'aa kudhan irraa haga sanbata sa'aa kudhanitti guyyaa tokko jechaan sa'aa 24 halkan illee wajjuma lakkaawama sanbata xinnaa qidaamee sa'aa kudhan irraa haga sanbata sa'aa kudhanitti immoo guyyaa lama kunuu asumatti wal didheetiniin jira akkamitti guyyaa sadi ta'e abboo lakki herreega baniin Israa'el addatti lakkaa'ottutti jira maal baniin Israa'el lakkoofsa addunyaatiin ala jirti wangeela Yohaannisi boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti anoolota banii Israa'eliitiif malee hin ergamne jedha eessaa fiddanii kana argitanii nu banii Israa'elii miti nu akka hawaasatti Oromoodha nabiyana Iisaa nabiyyummaa isaa mirkaneessuuf yoo taate malee barnoota isaa amma fudhatuufi miti nabiyyi banii Israa'el ta'uu himaate Oromoo eessaa baatere akkasii miti kanaaf waan akkanaattu jira jaarnoota voluntary to debate with nas nu wajjin eeganaa wal mormuuf qophii miti isaan qophii miti kanaaf eeganaa ufitti jabaattanii jalaan adii nu gaafattanii rakkoon bakka jirutti koree irratti qindeessinee jirra ka waan kana difaa'a godhuu danda'u koree irratti qindeessaa jirra irrattis qindeessine irratti dalagaatiniin jirra jabaadha dubartiin takka tamiyyuu afoo ummataa dhaabbattee dubbatuun dhoorga yookaan qaanyiidha dubartiin takka yoo dubbachuu barbaadde manuma keessatti dhiirsa ofii haa gaafattu malee ummata keessatti baatee akkan dubbanne jedha Qorontoos lakkoofsa 1 boqonnaa 14 irraa haga 34tti kana ka inni jedhaatiin hin jiru isaan achirra dhaabatanii kalallabaatiin hin jiran raajii ebalu jedhanii maalii ebalu jedhanii dubartiin achirraa weeddifti kun barsiisa eegana Yesuusin ala akkuma kitaabni isaanii jedhu kanaaf dubartiin takka mataa qullaa deemuun dhoowwaadha jedha fakkeenyaaf surree uffatuun mataa qullaa deemuun dhoowwaadha dubartiin takka mataa qullaa waaqeffachuun qabdu dubartiin mataa yookaan rifeensa qullaa gootee kan deemtu irra gonkumaa haaddachuu isii barbaachisa yoo haaddachuu kan isii jibbisiisu ta'e dubartiin rifeensa mataa ofii haa dhoyfattu mataa qullaa waaqeffachuun waan achirra dhaabbateetiin mazmuurii jaasuun barri kan isin jala teettaniitiin hin dhageeffatan mataa qullaa hin fudhatan kitaaba kan nu islaama wal mormuu qabnaa jee garee tokko seenee har'aan garee tokko akka fakkeenyaaf seenee ganama seeran dubbisee hin seena jedhee yoo arragaa kanaan dubbisuu deemu na deebisan yoo dura afaan waan biraati gubbarra qophiidha nuti barnoota gahaa qabna eessaa barnoonni jira ilma namaatti rabbi jaatiin subhaanallah kanallee dubbi keessanaan deeme ajandaa an fudhatuu barbaade keessaa isa tokko waan taatem kanallee uf quba qabaadhaa jalaan eeganaa ijoollee teenna durbaa warra diinarraa fageenna qabu jala deemanii Yesuusi jaalata jedhaa gara ibiddatti oofuuf yaaliin taasifamaa jira kanarratti illee mallaqa argatan nama tokko fidaniitiin yoo jedhan komishina isaanii barreeffamutu jira isaanii herreegamutu jira biyyi isin kafarsiisetiniin eeganaa duniyaan isin argatee isin wajjin jahannamiin bu'uu edda bifa kanaan yoo ka itti fufu taate jecha kanaaf ufitti jabaadhaa kanallee bifa kanaan quba qabaadhaa isin wajjin jirra nu dubbisaa asaatizaan keessan miseensa eeganaa argitanii garee asaatizaa hiimooti waan ta'aniif garee gamtaa barsiisota hiimoo waan ta'aniif rakkoo jiru achitti informi nu godhaa nu dubbisa eegana argitanii mara keessaa nu achitti nu dubbisa rakkoo yoo jiraate gabaasa nu godha akkasumas akka barsiisotatti hooggansaan ijaaramneetiin jirra kan itti aanu gama eegana amiirran markaza hundarraa ijaaruuf deemutti jirra kanarraa uf qopheessa amiirran eegana warri hin qabne illeen amiira garee keessanitti godhadha amiira dubartii ta'e ka dhiirallee homaa rakkoon qabu nu gama kana dubartoonni nu ijaaran malee eegana nun diigani isaanin agammaatu akkanatti utubamne ijaaramneetiin hin jenne hooggansi eegana argitanii hiimoodhaa ka jiraatu yoo ka taatu taate sanillee walitti eegana qabatuuf deemutti jirra bifa kanaan quba qabaadhaa gama kaanin muhaadaraan eegana argitanii godhamu ka asirraa gadi godhamu kuni achirraa gadi baya jecha achirraa gadi baya namnummaan fedhe akka fedhe itti qabatuu hin danda'u asirraa eegana argitanii carraadhaan ta'inna turtii yerootiin ta'inna akkaataa asaatizoonni waliin itti mari'atanii koreen giddugaleessaa waliin itti mari'atanii sagantaa itti uumantu as deemutti jira namni sagantaa eegana argitanii asiin ala ka godhamu yoo ka taatu taate sun eegana argitanii diiggaa hawaasa islaamatti waan taateef mariidhaan furama jecha mariidhaan furama
kun isinii galuu danda'uu qaba yoo akki kun kanu bareechu taate haalli amma nu irra jirru kun yoo gaarii ka ta'u taate yoo gaarii ka ta'uti miti haala gaarii irra jirra kanaaf ifa kanaan quba qabaadha obboleewwan ta'e qaqqaalii fi gaggaarii tokkummaa keessan eegana argitanii cimsa'a salaata keessatti eegana tokkummatu jira yoo salaannu iyyaaka na'budu jenna si qofa gabbarra yaa rabbi anilleen addatti iyyaaka na'budu jedha si qofa gabbarra jedha silaa eegana argitanii akka lukatti wanni jedhamu malee ibaadan tawqiifiyyiidha malee iyyaaka a'budu si qofa gabbara yaa rabbi wa iyyaaka asta'iin si qofa gargaarsifadha jecha haa taatu immoo akka nama jama'aa bakka bu'eet iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim nu qajeel jenna qajeelumaan eegana argitanii fiixa nu baasi jechuu jirraami tokkummaa eegutu as keessa jira jedhan tokkummaa eegutu as keessa jira وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي كرا في غنا كرانكم كرا دريرا كرا كنر ديما تريغا ما غمنان غورينا نجرب ربي كسن النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أنا إسلام من كرانتو كجمع ربي كرا إيغانا أرغتاني هلكاني في قيان إسالي والكتاتي هلكاني اللين أقويان لين هلكاني اللين أكاقويات إفا كران كمو هلكاني في قيان والكتامي كرا أدي هلكاني في قيان إسالي والكت لما تا كرا دريرا صدفا